wanti naqunname haqiiqaa waan ajaa'ibaati. Rabbiin jazaa isaanii haa kafalu obboleewwan kiyya warra diinii irratti ciccimoo tahantu jira. Isaan jidduu ammoo kan ani duraan akka diinaatti jibbuu fi amma garuu haalaan jaaladhu gaaf tokko akkuma barame akka nama of waraanuutti osoo ani ummata gowwoomsuuf yaalaa jiru tasanutti seene. Balbala darbee huwallaahu allazii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum jedhaa tasanutti ol seene. Yeroo kana shayxaanonni na waliin turan kophaa nagatanii na biraa dheessan. Huccuun isaan natti uffisanis narraa mulqame. Ani immoo of wallaalee kufe. Of waraante? Eeyyee huccuun shayxaanonni natti uffisan narraa mulqamnaan mancaan na waraane. Garaacha keessa na lixe. Yeroo kana namoonni na bira turan dafanii gara mana yaalaa na geessan. Baatii 3 guutuu sababa kanaan hospitaala ciise. Humnaan waan of waraaneef baay'ee miidhame. Ayatal kursiin qofti sirratti qaraamnaan kun hundi sirra gahe? Eeyyee ayatal kursiin qofti narratti qaraamuu isaatiin kun hundi ta'e. Shayxaanonni si biraa dheessanii badan jechuu? Sanyiin shayxaanaa tokkollee na biratti hin hafne na baqatan. Allahu akbar. Wanti si ajaa'ibsiisu eega of waraanee kufeen booda hanga gaafa toobadheetti wanta gaafas uumame tokkollee hin beeku. Namni gaafas balbala san dabree natti seene eenyu akka ta'e eega toobadheen booda obboleessi kiyya kun isa ta'uu isaa naaf hime. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhutti inna kayda shayxaani kaana daciifaa. Dharti shayxaanni dalagu dadhabduudha jedhe. Dhugaadha dharti shayxaanonni dalaganii dadhabdu. Obboleessi kiyya meeshaa shayxaana balleessu hidhatee seene. Jecha xiqqoo Rabbiin biratti sadarkaa guddaa qabdu tan shayxaana irratti ammoo akka malee ulfaattu. Dhugaadha garuu wanti kun hundi uumameellee namoonni si bira turan homaa hin hubanne jechuudha. Wanti nama ajaa'ibsiisu isa kana waan tokkollee hin hubanne. Anis eega fayyeen booda hojima sihirii sanitti deebi'e. Yeroo kana hunda namoonni wanta narra gahe kana ilaalchisee sababa garagaraa himaa turan. Anuu silaa dalagaa sihirii tanarraa toobadhee deebi'uudhaaf balaan narra gahe kun gahaa ture. Inumaayyuu balaan kun wanti narra gaheef dubartiin gaafas yaalaa ture suni xurii laguu irra waan turteef jedhee kijibe. Shayxaanotatu akkas jedhanii na ajajan. Namoonni achi turan ammoo lakkii dubartiin sun salaataa turte akkamitti xurii laguu irra osoo jirtu salaatti naan jedhan. Anis yoo barbaaddan deemaatii isimarraa dubbii tana qulqulleeffadhaa jedheen. Kana kan jedhe osoo fayyee hospitaalaa hin bahin duratti beeki. Akkuma ani jedhe dubartii tana bira dhaqanii yoo gaafatan eeyyee dhugaadha yeroo haalli sun mudate dhangala'aan wahii narraa yaa'aa ture jetteen. Wanti kun hundi balaan suni sababa ayatal kursiitiin narra gahuu isaa akka ummatni hin hubanneefi. Yaada isaanii ayatal kursii irraa jijjiiruuf jecha shayxaanonni kana qindeessan. Humna ayatal kursiin qabdu akka ummanni hin hubanneefi kan xurii laguutti sababeeffataniif. Jalqaba irratti sababni balaa kanaa ayatal kursii ta'uu anuu hin hubanne. Booda irratti garuu wanti sababni balaa sanii ayatal kursii ta'uu isaa naaf mirkaneessi tokko na mudate. Kunis eega toobadheen booda shayxaanonni narra maraa turan. Haa ta'u malee ani qur'aana qara'uu jalqabnaan narraa dheessan.